kun qophii addaati. Qophii keenya har'aa keessatti koree tumsa waraana bilisummaa Oromoo biyya Norwee magaalaa Osloo fi naannoo isii jiraatan waliin marii gabaabaa tokko gochuudhaaf deemna. Akkuma beekamu tibbana hawaasni Oromoo biyya Norwee magaalaa Osloo fi naannoo isii jiraatu waraana bilisummaa Oromoo tumsuu fi hidhamtoonni siyaasaa Oromoo akka hiikaman akkasumas waraanni mootummaan Itoophiyaa sabaaf sablammoota biyyattii irratti labse akka dhaabbatu gaafachuudhaaf sagantaa guddaa tokko qopheessanii jiru. Sagantaa kanas OGMC'n qaama achitti argamee dhiyeessee jira. Sagantaan kunis hiriira nagahaatii fi mariidhaan kan deeggarame ture. Nutis sagantaa kana gabaabsinee isinii dhiyeessuun keenya ni yaadatama. Har'a ammoo miseensota koree kanaa warra ta'an keessaa namoota muraasa waliin marii gaggeessuu deemna. Mariin keenya kunis sagantaan tumsa waraana bilisummaa Oromootiif taasisamu qophaa'e kun hangam milkoomsitaniirtu kan jedhu irratti xiyyeeffata. Haga dhuma akka nuti turtan isin affeeraa kallattimaan gara marii keenyaatti ceenaa. Egaa hirmaattonni marii kanaa duraan dursee gaaffii isin dhiyeessine qeebaltanii mariif deebii marii nuti gaggeessuu keessaniif asirratti argamuu keessaniif maqaa OGMC'tii fi maqaa daawwattoota keenyaatiin galatoomaa isiniin jedha anaa dhufu. Galatooma isinillee. Anaa galatooma. Hayyee mee gara marii keenyaatti osoo hin ce'in dura miidiyaalee hawaasaa adda addaa irrattis miidiyaalee adda addaattis namni hedduun isin beekaa haa ta'u malee marii kanarratti gaafa dhiyaatan daawwattoota OGMC'tiin wal baruun barbaachisaa waan ta'eef mee dura wal baruudhaan eegalla ta'a dubartiirraa eegalla mee isinirraa eegallu. Hayyee galatoomii duraan dursee haala yeroorraa dhaabbattanii mariidhaaf nu mari'achiisuu keessaniif galatoomaan ja'a. Maqaan kiyyaa namni hedduun anuma beekajeetii yaada bohaarsituu obsaatiin jaamaa Norwee magaalaa Oslootiin jiraadha. Hayyee galatoomii bohaarsituu obbo Buttaanis. Tole warri OGMC ulfaadha. Ani Buttaa Dafii jedhama. Norwee Osloo jiraadha. Galatooma obbo Buttaa. Dhumarrattis obbo Gaaddisaan. Anillee Gaaddisaa Muummichaatiin jedhama. Biyya Norwee magaalaa Osloo jiraadha. Galatooma. Hayyee ulfaadha hundi keessanuu irra deebi'ee maqaa OGMC'tii fi maqaa daawwattootaatiin galata guddaa isinii galchuu barbaada. Akkuma seensarratti kaase egaa tibbana sagantaan qopheessitan tumsa waraana bilisummaa Oromootii fi hidhamtoonni siyaasaa Oromoo mana hidhaatti dararamaa jiran akka bahu gaafachuudhaaf sagantaa guddaa tokko qopheessanii turtanii mee gabaabsaatii mee kaayyoo fi kaka'umsi sagantaa kana maalirraa madde? Dubartiirraas jalqabuu dandeenya. Hayyee bareedaadha galatoomii. Kaka'umsi walgahii fi hiriira kanaa akkuma beekamu haala yeroo ammaa bitti teenya keessa jirtu ilaalchisee waan bitti teenya keessa jirtu walii himuu hin feesisu namuu akkuma beeku kana uummata keenyaaf sagalee ta'uuf hidhamtoota keenya kan siyaasaa kan mana hidhaatti dararamaa jiru rakkoon adda addaa irratti ofumaa jirtuuf sagalee ta'uuf akkasuma waraana keenyaa tumsuudhaaf waraana bilisummaa Oromoo waboo jechuudha tumsuudhaaf waan kana yeroo dheeraaf itti qophaa'aa turre hiriira boodas galgala akkasuma walgahii qabnaa haala magaaliin gaggeessinee sabaaf sablammoota adda addaa dabalannee wajjin qophii kana qopheessinee injaa. Mee kaayyoo isaarratti walitti dabaltanuu jiraatetti dabalaa yoo dabaluu baatan garuu hirmaattonni sagantaa kanaa eenyu fa'aa eessaa dhufan sabaanis bakkaanis adda baastanii ibsitanii obbo Buttaan irraa eegalu. Ulfaadha ammallee kaayyoon qophii kanaa akkuma beekamu qabsoon Oromoo bara dheeraa lakkoofsisee jira. Haa ta'u malee yeroo adda addaatti hawaasni Oromoo biyya alaa jiru kun tarsiimoo qabsoo Oromoo kanarratti ilaalchi adda addaa babal'atuun yeroo tokko tokko qabsoo karaa nagaa qofaan Oromoon waan barbaadu argachuu hin danda'a ka jedhu kun ammoo qabsoo karaa hidhannuu ka jedhu
keessaayyuu baroota qeerroon biyya keessaa ka'e kana qabsoon karaa nagaa inni jedhu kun baay'ee hawaasaa gugee ture. Akkuma beekamu qabsoon karaa nagaa dhiibbaa godheen mootummaa TPLF'n hoogganamaa ture haa jijjiiramni wanti fakkaatu tokko haa dhufu malee kan hedduun kennallee jijjiiramni dhufe jennee yeroo sana naga tokko qalbii wanni jedhaa turte. Haalli Oromoo daranuu hammaatee baruma amma jijjiirama jedhama kanarraa kaasee Oromiyaa keessatti gaaga'ama hedduutu ta'aa ture. Keessaayyuu kibba Oromiyaatii fi dhiyaa Oromiyaa akkasumas Oromiyaa giddugala bakka adda addaatti. Kanarratti dhugaa dubbachuuf hawaasni biyya alaa jiru kun ilaalcha qulqulluu xaliilaa qabaataan turre. Gariin keenya qabsoo karaa nagaa waan jedhu kana wanni jedhaa turre. Sababa kanaan kaka'e ijoolleen Oromoo waraanni bilisummaa Oromoo murteeffatanii gaafuma sanuu adeemsa jijjiiramaa kana shakkanii alatti hafan kophaa'aa turan. Dhugaa dubbachuuf namoota muraasatu gargaaraa ture. Kana akka hawaasaatti hagayoom laalla waan jedhu mariin deemaa ture. Baroota amma isaanu kana akkuma haalli biyya keessaa hammaataa dhufee hooggantoonni siyaasaa hidhamanii qabsoon karaa nagaa cufamee jennaani akka hawaasaatti callisuu hin qabnu. Kajedhuun mariin deemaa ture akkuma amma adde Bohaarsituun jette marii yeroo dheeraa booda kan nuti kaayeffannee kaanee tokkoffaa waraanni bilisummaa Oromoo kun beekumsa argachuu qaba hawaasa biratti. Hawaasni Oromoo shakkii tokko malee gad ba'ee waraana bilisummaa Oromiyaa jaalmarroon hoogganamu hin deeggarra. Waraanni kun filmaanni karaa nagaa waan cufamee fi haqa qaba uummanni mirga isaa kabachiifachuu kan jedhu kana beeksisuuf hiriirri qophaa'ee hiriiratti aansee galgalli walitti dhufee namni diinagdeen illee tindisuuf tattaaffiin godhamee jira. Garuu haaluma faffaca'insa xiqqoo armaan dura jirurraa kaka'e yeroo ammaatti waliigalatti namni karaan jiru karaa humnaati ka jedhu hin jira. Nuti irraa milkoofneerra xalayaallee xalayaa haala yeroo akka hawaasaatti hawaasa Oromoo usulof naannawa isaatti numa akka guutuu nooreetti waamicha godhame qaama mootummaa haja alaatiitti barreeffamee jira. Kanama ajaa'ibu yeroo ammaatti mootummoonni Awurooppaa kunii fi mootummaan Noorweellee addunyaan yeroo Oromoo yeroo dubbattutti nuti sun qabnu ka jedhu sagalee dhageessifne itti milkoofneerra. Afaan faajjii turerraa yoo kaanee ilaallu baay'ee milkii gaarii kaayoon isaa tokkoffaa beekumsaa hawaasa keenya keessatti shakkii tokko malee namni waraana Oromoo akka gargaaruu fi gargaarsa akka bira dhaabbatu akka hawaasaatti hojjechuu milkii hin xumurree jedhagaa hiriyoonni kiyyatti dabaluu danda'an. Galatooma obbo Guutaa mee asirratti obbo Gaaddisaan mee dararaa uummanni keenya irra gahaa jiru keessaayyuu uummanni Oromoo erga sirna gita bittaa naftanyaa jala seenee kaasii dararaa hedduutu irra gahaa ture. Haa ta'u malee waggaa 3 asitti garuu dararaan kun daranitti hammaate yeroo mootummaan namni maqaa Oromoo qabu aangoo irra jirutti hammaate. Mee dararaa uummata keenya irra gahaa turee fi gahaa jiru mee akkamitti hubattu? Kan maalii fi kaayyoo marii hiriira keessaniitiin wal qabata waan ta'eef. Galatoomaadha. Duraan durseeti kaayyoo tuttuqame irratti akkuma jirutti hin fudhaa. Inni itti dabaluu barbaadu akkuma hundi keenya iyyuu quba qabnu uummanni keenya keessumaa egaa Hacaaluun du'ee Jawaar mana hidhaatti darbamee hoogganoonni jaarmiyaa siyaasaa bara dheeraa qabsoo kana keessatti wareegama kaffalaa turan mana hidhaatti guuramanii ega jedhanii uummanni keenya akkan taane ta'e gaafan jedhu maalinni akkanatti mul'atetti uummanni rifaatu hamaa keessa seena. Namoota akka kana fakkaatan dhabnee kana booda maalinni wanti nuti gooluyyuu waan jedhu wayii deebimaa wayii keessa seenee jechuudha. Naannoo Hacaaluun ajjeesan sana addunyaa guutuutu bahee wacee Oromoon cinalee dhageessisee keessumaa dhaloonni ammaa kunii jechuudha. Egaa siyaasii hirriidha baay'ee waamichillee yoo godhamus namni gammadaa ba'aa hin jiru. Yoo bahellee hamma miidhama keenyaa kana hin dubbannaa ilaata, hin dhageessifnaa ilaata. Waan jedhurraa kan ka'e natti fakkaata. Amma isa sana irratti mari'annee, itti deddeebinee mari'annee, irra deddeebinee maaliif miidhanii uummata keenya irra gahaa jiru.
dangaa malee deemaa jira, dhiibbatee deemaa jira. Nulli akkana ta'uu hin qabnu amma dandeenyetti walitti dhufnee mari'achuu qabna. Sagalee uummata kana addaan kutuun nurra hin jiraatu. Sagalee saba cabaa jiru kana addaan kutuun nurra hin jiraatu. Baanee sagalee dhageessisuu qabna. Tokko kana inni gara biraa yeroo baay'ee hawaasni rakkoon biyya sana keessa jiru akka hawaasatti karaa nagaatiin hiikkata jedhee eegaa ture. Karaa nagaatiin akka hiikkatullee deeggarsa guddaa godhaa ture. Dhuguma dubbachuudhaaf yeroo Oromoo Pirootestii karaa nagaatiin akka deemamu baay'ee dhiibbaa gochaa ture, dhiibbaa sanatti milkaa'e jechuudha. Inni ammaa kun karaa nagaa Oromoodhaa miti addunyaan kadhattee dadhabde. Gaafa addunyaan karaa nagaa jedhee kadhatu inni uummatatti boombii roobsa. Akkuma argaa jirtan helikoophteraan dhiya Oromiyaa, kibba Oromiyaa, giddugala Oromiyaa waraana itti baasee lafarraa dorgogaa jira. Hiyyeessa haadhaa maasaa keessaa aramaa aramattu, maasaa keessaa hojjetu ilmi kee bosona jiraa fi dhiyanii maasaa keessatti geessanii ajjeesan. Nama hidhanii harka isaanii jiru. Qabsaa'ota qabanii harka isaanii jiru. Mana hidhaatii baasanii ajjeesanii bineensa nyaachisan. Amanni guddaa Hacaaluu ajjeesan dhiisni jechuudha. Inni kun immoo daran itti hammaachaa dhufe. Inni kun daran itti hammaachaa dhufe. Amma duuba maaltu baasa? Karaa nagaa jennee qabsoofne injifanne nu ceesistu jennee 2018 itti kenname. Inni sun hin taane warri immoo karaa nagaa qabsaa ture ijibbaata kana godhe qeerroo fi qarreen har'aa karaa nagaa sana hin taane jedhanii karaa biraa filatanii jechuudha. Isa kana hawaasni Oromoo beekumtii kennuudha qaba. Qeerroodhuma kaleessa karaa nagaa harka duwwaa qabsaa'ee injifatee qaama itti hir'atee boolla tokkotti kumaatamni gaafa irreessa bara 2016 boolla tokkotti Oromoo kumaatamni awwaalamee injifateen akka kanatti hin taane gaama akka biraatti ta'uudha qabaa kan jedhurraa kan ka'e qeerroon akka jirutti karaa afaan mootummaan kun beekun walaa sobsiifna yoo milkoofnetti milkoofna jedhan. Isa kana immoo callisnee taa'anii ilaaluu hin dandeenyu. Waan lama nu dirqisiisa. Tokko dhaloota keenya dhala keenya Oromoodha. Inni jibbaatan ijoolleen kun. Ijoolleen kun dhalatanii qabsoo keessatti guddatan. Akka dargaggeessaa akka dargaggeetti fiiganii kubbaa taphatanii bishaan daakanii maal jedhanii guddan. Fincila keessatti guddatan. Fincila keessa jiraatan. Odoo fincilan baratan. Hin milkaa'an isatu immoo harkaa booji'an. Kanaaf karaa isaan filatanii deeman sana hawaasni Oromoo faana deemee hordofee yoo madaan suphachuu waan isaan barbaadaniif guutu kophee itti bituu waan isarra jiraatuuf hawaasni keenya bifa kanaan qabsoo tana bira dhaabbachuu qaba kan jennu yeroo dheeraa itti deddeebinee mari'annee sagantaan kun akka qophaa'u ta'e jechuudha. Akkuma jaallan kiyya jedhani sagantaa kana itti milkoofneerra. Dhuguma dubbachuudhaan itti milkoofneerra jalqabaa itti fufnaa asii milkiidhaan ka'uun keenya immoo karaa fagoo nu deemsisaa Oromoo bira akka dhaabban. Oromoon hamma rakkoo dararam kana keessaa bahutti akka bira dhaabbannuuf karaa nu saaqee jira itti fufnaa addunyaarraallee itti fufa kan jedhu abdii qabaa jechuudha. Akkuma beekamu gaafa sanis anis achi qaamaan ture haalli yeroo san ture qorri biyya Norwee yeroo amma qilleensi Awurooppaadhaa akkuma beekamu baay'ee qorraadhaa negeetiivii 6 irra ture gaafa san. Uummanni keenya achuma keessa bahee hirmaataa ture. Mee fedhii uummata keenyaa akkamiin ibsitu? Deeggarsa maallaqaanis godhuuf ta'ee hiriira san qorra san keessa bahuuf ta'ee akkuma waliigalaatti mee fedhiin akkamitti jira? Uummata keenya bira fedhii akkamitti jira? Hayyee galatoomii dhugaa dubbachuudhaaf uummanni guyyaa sanii hiriira irratti hirmaatee Norwee Oslo qofaa miti magaalaa adda addaarraa dhufee Bergen Stavanger magaalaa naannaa kana jirtu hedduurraa dhufee Noordirraa warri dhufellee ni jira. Biyya kanatti akkuma beekamu yeroon qaaliidhaa namni yeroo isaa gubeetti waa hunda if kenneeti gammachuu guutuudhaan irratti hirmaatee maaliif dhugaa akkuma ni beekan namuu yeroontu yeroo qabbanaati yeroo cabbiin buutu kuni waa takka ta'ee nutti mul'atu maaliif uummanni keenya biyya keessaa lubbuu qaalii takka haadheetiin takka wareegaa kan qabne lubbuu isaanii qaalii kennaa jira. Kanaaf nuti immoo
isa wareega lubbuu kanneen nuti wareega yerootii fi wareega dandeenyu hunda kennuudhaaf qophii kajuun ummanni hamilee guutuun hirmaatee akkasuma warri akka carraa tahee irratti nu wajjin hirmaatin illee haaluma adda addaatiin hafelleen ani yoon qaaman dhufee si wajjin hirmaachuu baaddellee dirqama narra jiru akka Oromoo tokkotti dirqama bahuudhaaf gumaacha bakka gumaataa sanitti waan danda'uuni gumaachaa kajee osoo dhufin gumaachallee hedduutu jira warri qaaman hirmaatini ummanni keenya bakka haree jiru arraan tan sadarkaa guddoo gubbaa jira dammaqinaan akka haleessan arra hin ta'u haleen arraa miti adda baasee hubatee jira hedduu hamilee guutuu qaba warri hafelleen qophii tana xumura ishii efa arge booda warri hafelleen haala yerootti mijaa'uu dhabee warri hafelleen hedduu gaabban sila akkuma ta'e irratti hirmaanne kajuun hedduu hamilee guutuu qabanii kuni jalqaba malee xumuraa miti bifa kanarra qindoomina qabuun hawaasa kana bal'inaan gadi faginaan gabbuunee mari'achiifnee fuulduratti qophoonnee qophii kana caalaa bareeduu gumaachis kana caalaa akka argannutti ammallee milkoonnee jirra dhibbaaf dhibbatti milkoonnee jira milkii guddaadha kun milkiin duraa maallaqa qofa laaluu osoo hin ta'in nuti uummanni keenya hahaleessa bikka adda addaa dhaabbatu arra walii deebi'ee bakka takka dhaabbachuun isaatu milkii guddaadha. Hawaasa Oromoo Osloo keessatti wanni kanaa zabana dheeraa dura malee godhamee hin beeku arra waraana bilisummaa Oromoo gargaara. Ifatti warri duraan wanni qabus dirqama biyya keessaa waan deemaa jiruutu dirqama santu luuncessee karaa tokko nu fide. Kanaafuu karaan nuti qabnu kana malee hin jiru kan jiru namu itti amanee waan jiruuf karaa tokko dhufnee jirra bakka takka dhaabbachuu jirra humna takka taanee bakka takka dhaabbachaa jirra kanaaf fuuldurallee itti fufaa hamilee guutuun uummanni keenya itti fufaa galmaan ni geenyaan jedha. Galatooma abdii qabna akka galma geennu mee gara obbo Buttaatan deebi'aa mee akkuma beekamu uummanni keenya yeroo kamiyyuu obsee callisee diina jalatti yeroon ciisee hin jiru bifa adda addaatiin qabsaa'aa jira. Qabsoon hagammaa bu'aa hedduu agarsiisee jira. Mee ammallee qabsoota daran cimsanii furmaata waaraa fiduudhaaf uummata keenyarraa maaltu eegama maal haa goonu jettanii? Fayyaa ta'e Jamaal dhugaa dubbachuuf uummanni Oromoo humna qabu agarsiisee addunyaa irratti mirga isaa adeeffachuu akka danda'u barumaas dhiyoo kanatti mirkaneessee jira. Haa ta'u ammoo haalli namootuma silaa murana uummanni amanee amaanaa itti kennate sun waan ganameef uummanni xiqqoo akka duuba deebi'u akka rifachuu faffaca'uutu jira. Qeerroon bakka adda addaatiin faffaca'uu jira. Garuu amma akka ta'uu qabu tokkoffaan nuti warri biyya alaa jirru bara dheeraa biyya alaa kana teennee mormitoota ta'aa jiraachuu irraa keessaayyuu namoonni aktiivistoonni dura bahanii waan Oromoo leellisan gaddacha'anii mana deebi'anii mari'atanii karaa tokkocha jiru kana irratti kallattii siyaasaa irratti hawaasa Oromoo qaruu danda'uu qaban. Uummanni Oromoo uummata guddaa, uummata agartee waan barbaade ta'uu danda'u. Garuu garaagarummaa xixiqqoo fi kana keessa ammoo namoonni dantaa mataa isaanii waan dhuunfaa matayyaa guutachuu fi maqaa uummataatiin socho'anii afaan faajjeessanii yeroo baay'ee qoodamutu mudata. Kana dhiphisuun yookaan balleessuun hin danda'amu, dhiphisuun xiqqeessuun kan danda'amu keessaayyuu aktiivistoonni rogeeyyiin biyya alaa kana jiran hedduun eliitii jedhaman warri waa beekan haala addunyaa hubatan dantaa ofii dhiisanii waan sabaa irratti mari'atanii kallattii tokko itti qajeeluu qabanii hawaasni biyya alaa akkam arginu akkuma amanullee yeroo darbe goone kaaba Ameerikaa keessatti kibba gara Awustiraaliyaa Paasifikii kanatti bakkoota adda addaatitti sochiin hin jira. Awurooppaa kana keessatti illee kun daran jabaachuu qaba. Uummanni Oromoo jabaatee haala agartee biyya keessatti amma gantoonni seenaa agartee Minilik amma baay'ee kan nama ajaa'ibu zamachaa duula Minilik jedhanii saalfii malee kan utuu sodaannee karaa nagaa maalii qabsoon karaa qabsoo hidhannoon gargaaruu qabsoon hidhannoo maaloo duula Minilik jedhanii Minilik harkaaf harma uummataa jire ka calii calankoo san raawwate akka sandaran goonee Itoophiyaa tursiifne jedhee yeroo diinni
gadi bahee dubbatutti uummanni hagana gahu dhugamaanii afaan ta'ee kanarra deemuun baay'ee kaanyi itti yaaduu qabna nullee dabalatee jechuudha. Qaama Oslootti ta'e kun fakkii ta'uu danda'a garuu jalqaba bakkoota biraatti wanni sochii nama mudatu kun kana daran jabaachuu qaba. Biyya keessaallee qeerroon dhuguma rakkoon hin jira wanni 2018 achi dura jiru hadhan jiru akkaataan biyyi itti jirtu qeerroon bakka adda addaatti qoqqoodamuu jira. Haa ta'u malee falmatanii ammallee taanaan karaa akka irratti gara tokko yoo dhaabbatanii wanti irra naanneef hin jiru. Bakka hundaayyuu uummanni Oromoo alaa keessaan dargaggeessaa fi guddaan keessaayyuu qeerroon biyya alaa kana jiranii amma qabsoo fuudhanii warra durii namoota bara dheeraa qabsoo kana waa'ee seenaa qabsoo seenessan kanarraa fuudhanii haala yeroo wajjin tarkaanfatanii uummata Oromoo salphina keessaa baasuu danda'u fi hojjechuu qabanii. Warri duriillee ammoo ijoollee lafaa dhufan guddattoota kanneen warra lafaa dhufan kana qaranii karaarra buusuu malee bara baraan ofumaa fuula uummataa ta'anii jiraachuu waan Oromoo yoo an hin dubbanne wanti Oromoo bakka hin ga'u jedhanii ilaalcha akkasii moofaa san dhiisanii karaa agartee fuula haaraa humna haaraa qabsoo kana dabalanii qabsoo uummanni kiyya jedhee akka duriitti bilisummaa isaatiif socho'utti hojjechuun dirqama yeroon gaafattuu fi fala biraa kan qabne akka ta'e beeknee socho'uun dirqama jedha Bujamaan. Galatooma obbo Buttaa mee amma waan obbo Buttaan kaasee kanarratti gaaffii tokko isin dabaluu barbaada. Obbo Gaaddisaan akkuma beekamu seenaa uummata Oromoo keessatti diinni guddaan namticha Minilik jedhamu kana maaliif inni Itoophiyaa tana ijaaruudhaaf gocha suukanneessaa sabaaf sablammoota irratti raawwateetiin biyya kana ijaaruudhaaf yaalee jira. Garuu biyyi inni ijaaree guyyaa tokkollee nagaan bultee hin beektu because haalli isin itti dhaabbatte haala kan ajjeesaa kan fixaa saba yartuu bichuu tokko qofaan hooggansa kan kennitedha. Kanaaf yeroo ammaa kana immoo nama seenaa kanaa qabu ifaan baasanii zamacha Minilik maal jedhanii baasanii kana keessatti immoo ijoolleen Oromoodhaa hirmaatanii jiru. Qabsoo kana waraana kanas gaggeessaa jiru maqaaf Oromoodha. Mee kun kaayyoon isaa maali? Jarri kutuu mo'atan ammoo Oromoon maal of deemu? Mee haala kana wal qabsiisaa fi haala yeroo biyya keessaa jiru mee nu ibsaa. Ayyee galatooma ilaala rakkoon qabsoo rakkoon biyya sanii akkuma waliigalaatittu akkaataa biitti sun itti uumamteedha. Kan yeroo baay'ee yoon irra deddeebi'anii jedhu jechuudha. Akkaataan ishiin itti uumamte suni warra afaan waliin beeku, warra aadaa waliin beeku, warra dubbatanii waliin dhageenye dirqiidhaan kaan harka muranii, kaan harma muranii dirqii walitti hidhaniiti biyyaa jedhanii biyya Itoophiyaa maqaadhaan. Egaa gaafa biyyattiin sun ijaaramteeti sabni sun waliin gale. Maaliif inni aadaa isaa bareeda qabu. Inni sun harkatti xureeffamee akka aadaa isaatiitti akka safuu isaatti akka hin jiraanne dhiitamee rirriitamee kan koo fudhadhu jedhee fudhachiifame. Inni sun immoo fudhatamuufii dide. Gaafa fudhatamuufii didu inni xirfata hunduu gara kallattii qabuun hin lolataa jechuudha. Akkasitti lolachaa waan as ga'eef bara baraan waraanni mootummaan tokko yoo jijjiira kan biraa dhufa. Inni dhufu sunis sanuma itti fufu. Bu'uurri isuma Minilik sana. Haayila Sillaaseen itti fufe. Haayila Sillaasee keessa fincila ture. Fincilli sun ammas furmaata biyya sanaaf finne. Biyyattii sun akkuma ijaaramte sanatti jira. Dargiin dhufe. Dargiinis akkuma sanatti itti fufe. Dargiin sunis kan sabaaf sablammiidhaa ta'uu hin turre. Kanuma sirna duraanii sanatti fufe ta'e. Ihaadeegis hin dhufe. Innis isaanumarraa dhaalu. Sirna federaalistii naannoo bulchuudha jedhu malee saamuu, hacuucuu, ukkaamsuu isuma Minilik sana fudhatee dhufe. Isas Oromoon qabsaa'ee ofirraa ari'e. Inni ammaa kun akka hundarra kan balaa kan ta'e bakka kaleessaa sanatti deebisuudhaaf bakkuma kaleessa gaafa ka'an san ifi waa fooyya'anii bara Dargii keessa waa fooyya'ee ture bara Ihaadeg keessa waa fooyya'ee turan bara Ihaadeg keessa afaan ofiitiin dubbachuun ofiin bulchuun naannoo ofii bulchuun inni kun fooyya'ee ture. Inni kun kan Dargiitis kan Ihaadegis bira utaale bakka Minilik sanatti anis hin deebisaa jedhe guyyaa nu jalqaba dhufu jechuudha. Kanaaf inni ammaa kun balaan isaa kan sana caalu jechuudha.
Amma waan masaboon amma giddoo kana ta'u raasuuf. Duulli ammaa kuni duula zamachaa Minilik jedhaniiti maqaa itti moggaasan. Zamachaa Minilik kuni maali gaafa jedhan gaafa Andaargaachoo Tsigee harkarratti zamachaa Minilik sana irratti harkarratti hidhatee gadi ba'an hidhatanii gadi ba'an maal jedhee በአረመኔያዊ በጭካኔ በተሞላው ጭካኔ በተጃለ ምንም ርህራሄ እነዚህ ሰዎች ተጋፍጠን እነዚህ ሰዎች ተጋፍጠን አጥፍተን ማሸነፍ አለብን። አረመኔያዊ ጭካኔ ዋን ከነቀባ ዋንኛ መዱበት ኩኒ ከናን ዱረ ተኤራ ባየን ከሰ ደሙን ይንበርባችሁ እስመ ወሎ ፍረዳ ወሎ ወራኒ ወሎtti ajajame maqaan isaatu Minilik Birgeed ture. Minilik Birgeed ture lolli ta'eera namni yoo madaa'e argitee madoo sana mana hakimaa geessita kan du'e hin awwaalta kun waanuma saba kamuu keessa jiru. Isa ambulaansii irratti fe'amee hospitaala deemu karaatti buusanii hospitaala balbala duratti buusanii waan amma Andaargaachoo Tsigee jiru kana አረመኔያዊ ጭካኔ በተሞላው inni kun oromoo irratti ta'eera. Inni kun amman waan inni amma jedhi kana malee amma jedhi malee sanaan dura ta'eera jechuudha. Oromoo irratti godhaniiru. Beenishaangul irratti godhaniiru. Torban madarbe kana noonnoo Finfinnee irraa kiiloomeetira 100 kibba lixa Shawaatii fi lixa Shawaa gidduu jirti waan tun. Qubattoonni Amaaraa kan bara dargii gogiinsa kaabatirraa kan ka'e achi qubatantu Oromoo halkan itti ba'ee hidhatee kara mana 300 gubanii lubbuu nama 29 bade. Inni kun የሚኒሊክ ዘመቻ ጭካኔያዊ የተሞላ tarkaanfii fudhatanii sana jechuudha. Inni kun maal inni kan agarsiisu Oromoo lafarraa balleessanii Abiyyiin fuuldura qabatanii sirna Minilik deebisanii biyyattii sana bakka Minilik jalqabe sana bakka Minilik dhaabe sanarra itti fufuutti jiranii jechuudha. Egaa yoo waan kana ta'aa jiru kana Oromoon callisee ilaaluu qaba. Waan mamma duraan kaasne kanatti waan amma sitti gochuu jalqabne kana jechuudha. Hookaa jiraachuu hookaa baduudha jechuudha. Sana bira darbee isaan ጭካኔ በተሞላው ጭፍጨፋ ነው ጭካኔ በተሞላው ወሎ irratti waan godhan san ወሎ ጉባ irratti waan godhan san amma noonoo irratti waan ta'u lixa warraggaa irratti waan ta'e Abiyyi immoo diroonidhaan xiyyaara reebaa jira kiramuutti waan ta'e helikooптariin kibba Oromiyaatii fi lixa Oromiyaa irra ba'e waggaa 3 kan. Kanaafi sirni nutti deemaa jiru kun kan Oromoo balleessee ofii isaatii sirna Minilik sana dhaabu waan ta'eef Oromoon kana jabeeffatee harka wal qabatee tokkummaadhaan keessumaa ulaala muuxannoodha qabna. Oromoon gaafa tokko ta'ee harka isaa duwwaa injifatee moo'e. Tokko taaneetti bara 2014 qabsoofne 17 qabsoofne mootummaa hamma funyaanitti hidhate mootummaa TPLF biyyatti galchine jechuudha. Ammallee kan nurraa eegamu bakka sanatti deebi'uu kan. Bakka sanatti yoo deebinu garuu nuti wanti nu haaromsuun nurra jiraatu tokko maalinni uummanni kun harka duwwaa du'uu hin qabu mana ciisee du'uu hin qabu isa jedhu kanatti Oromoon amala isa jiraata. Iddoo adda addaa taa'anii haasawaa dabarsanii of kennu amma namichi lammummaa Ingilizii qaba Andaargaachoo Tsigee kun. Taammaan Bayyanee lammummaa Ameerikaa qaba. Garuu biyya irratti dhaqeeti sanyii duguuggii labsee jechuudha. Sanyii duguuggii labse. Sanyii duguuggii jalqabame itti jiru sana itti jabeessee jechuudha. Itti fufaa waan walloo irratti gootan sana. Yoo sana goone sirna kana sirna federaalizimii amma maqaadhaaf jedhamu kana jijjiirree sirna qeenxee
sirna minilik deebisnee biyya askararratti yaarree ofii keenya olaantummaa keenya biyyattii sana bulchinaa kan jiru. Kanaaf Oromoon eessumayyuu haa jiraatu eessumayyuu qabsoo kanaaf tumsa godhee ijibbaata miti hin injifanna akka kalee miti kan jedhu sila obboleettiin xiyya jettee jirti. Bakka kaleessatis miti Oromoon kan jiru akka kaleessatis akka bara minilik sanas miti kan jiru. Akka bara minilik sanas miti kan jiru akka kaleessatis miti kan jiru Oromoon jechuudha. Kanaaf cufaayyuu miidhaan dabalataa saba kanarratti otoo ilaal gaafa iddoo biraatii callisee diyaaspooraan callisee naannoo tokkotti yoo jedhu adda qoqqoodee rukuta. Akkuma kun Wallaggaa fi Gujii rukutaa ture sanatti jechuudha. Yoo garuu wal faana kaane balaa achi nutti as deemullee hin hir'ataa jechuudha. Kanaaf Oromoon biyya keessaa biyya alaati akka tokkotti sodaa tokko malee lama dhalatani lamas hin du'ani. Amma sila obbo Buttaa waan tokko kaasee ture qeerroon hin qoqqoodamee qeerroon hin qoqqoodame. Hamma garaadhaaf bitame hamma mindaa itti kennamu itti kennamee jira. Inni gariin bosona jira inni gariin karatti warraaqu dhabe. Maaliif tarkaanfiin fudhatamu tarkaanfii duubatti hin deebi'amu. Kaasa'ee Camadaa maal jedhe waan kana laalu Abiyyi wajjinuu taa'ee haasee assaayimentii fudhatee miidiyaatti ba'ee haasaa namichi sun. Dullaa yizoo waan dulla asir ሆኖ መንገድ ላይ ወጥቶ እንትን የሚሉትን አስቀምጥ በለው እምቢ ካለ በጥይት በለው ይል ባል ረጣ ኦሌም ቡል ጆለለ ባሂሪራ ባቴነን ቀርቀ ፉለ ዱራደ ትገዲሰ ረሳሳ ጀቹ ከናፊ እንኩኒ አከነቲ ባኔ ዱሙረ ሩኩት ረሳሳ ሩኩታሙ ረጀረ የሮ ኤጋታ ጅራ እንኩኒ ሞ በከ ዱጋ ጅራ በከ እቲ ሆጀተን ጅራ ጀቹ isa kana kan arginu kuno kumaataman torban deebisiisa jira woboon kan argaa jirtani mana koo ciisee duura jechuudha amma kanaaf maalinni hojiitti jijjiiru isa achi qophii jiru hojiitti jijjiirudha nus immoo dabarsinee uf kennu gaafa jennu nuti dhibba kenninee gaaffii kuma gaafachuudha miti kuma kenninee itti dabaluudhaaf qopheessu waan ta'u hordofu waan biyya keessaa ta'u hordofu waan asitti goonu immoo afaan nagaa walitti taasa'u waan dandeenyu gumaachuu qabsoon tun kan hunda keenyaati kan Oromoo hundaati kan nama Oromoo hundaati kan kaabaa kan kibbaa kan gidduu gala akkasitti du'aa jira Oromoonis akkasitti du'e akkasitti walirratti du'e akkasitti qabsaa'ee bakka ga'e silaalaala Oromoo pirootestiin addunyaa irratti kan seenaadhaaf galmaa'u ture Abiyyi Ahmad isa kanallee nu dhabsiise sabni akka sanatti qabsaa'ee mootummaa jijjiire baay'ee qubaan lakkaa'ama baay'ee sanuu laala saamicha tokko malee ajjecha tokko malee har'a bar Oromiyaa keessa saamamaa jira Oromoo saamamaa jira warri sababa adda addaatiin Oromiyaa keessa qubatan hidhatanii Oromoo saamaa jira bara sana garuu bara Oromoo pirootestii sana Tigreen mootummaa irra waan jiruuf dhala Tigree qabeenya dhaltikeetti tokko hin buune wanti ta'e tokko hin turre dhala namaatitti hin buune kanaaf egaa wanti nama dhumarratti jechuu barbaadu maal inni Oromoon tokkummaa isaa jabeesse ba'aa guddaa achasitti deemu kan gaaga'ama guddaa itti achasitti deemu kan jala of baraaruudhaaf tokko ta'ee humna tokkoon kara qabsoo isaatitti asiif achi otoo hin jedhin kallattiidhaan kanatu nu baasa carraan jirtu takkitti sanatti deemuu sarara jiraata jedheetiin kana jedha. Ayyee galatooma obbo Gaaddisaa egaa milkaa'inni qabsoo Oromoodhaa tokkummaa irratti rarraatee qabsaa'onni Oromoo kanaan dura turan hayyoonni Oromoo kanaan dura qabsaa'anii darbanis tokkummaa kana nu dhaamaa turanii mee tokkummaa kana ilaalchistee addee bohaarsituun mee uummanni keenya waan tokkummaa isaa dhiigaa irraa akkamitti of eeguu qaba jettamee tokkummaa Oromoo balleessuudhaaf ammoo diinni wanni godhaa jiru kun mee maal fa'a akkamiin ibsame? Hayyee bareedaadha. Oromoon akkuma beekamu tokkummaa durirraa tokkummaa numa jaama tokkummaa sanii hojiitti hiikudha. Namni tokkoomee waa hunda itti gaha. Nuti Oromoon duraanis tokko rakkinni keenya gabrummaadha malee gabrummaat adda qoqqoodee kaan bitamee kaan achi dhaabbatee kaan as dhaabbatee tokkummaa keessa keenya nu seenee gartee tokkummaa kana diigaa jira Oromoo keessa.
Oromoon ammoo kaan jala gurra qabattee maal jettee garaaf bitamtee Oromoon deebitee Oromoo akka ishee ajjeesu Oromoo mana akka ishiidhaa hidhamee hidhamaa harka isaa durbaaftee ajjeesu haadha Oromoo haadha jechuun haati haadhuma isaa fi saadha. Odoo ofirra galeetuma laaluu qaba haadha Oromoodhaa boochisuu kana dhiisee silaa warri bitame achi ba'e warri hafee waan tokkummaa Oromoo cimsa. Oromoon keessa fi ala tokko taatee maaliif waraana kana tokkummaa yoo bira dhaabbannee humnaan waa hundaan bira dhaabbannee haala amma keessu kan ifirraa jirre malee akkuma obbo Gaaddisaan jedhe kun fuuldurri keenya maaltu adeemaa namuu waan ifatti ilaalee argu. Tokkummaan nu hundaaf dirqama nama hundarra jiru. Tokkummaan kuni warri tokkummaa Oromoo diiguudhaaf halkanii guyyaa hidhatanii kun durumarraahu warra tokkummaa Oromoon feene warra diigumsa Oromoo fedhu tokkummaa Oromoo kana balleessu waan hedduu yaalamaa jira hin milkoonne garuu warri dur yaalaa tures hin milkoonne ka ammatti jirullee hin milkoonne Oromoon tokkummaa isaa cimsattee bifa haaraan tokkoomtee wal qabattee qabsoo tanaa fuulduratti furgaasuudhaaf tokkummaa ishii hojiitti hiitee agarsiisuu qabdi. Sabni waliigalee sabni tokkoomee waa hundatti gahaa bilisummaa bira gahuufis karaan gabaabaadha. Warri immoo yeroo Oromoon tokkoomte dhukkuba isatti ta'a. Warri tokkummaan Oromoo isa dhukkubsu yeroo Oromoon har tokko deebitee luucottee har tokko deebitee qabsoo isaatiif tattaaffii godhu ajandaa biraa baasee fi akka Oromoo wal afaan deebitee wal nyaattu warra gartee sagantaa baafatee kan godhuutu jira. Fakkeenyaaf ammoo waan dhiyoo tana ta'erraa uummanni Oromoodhaa yeroo takkallee nuti rakkina amantii hin qabnu. Nuti hagartee nuti qabnu rakkina gabrummaati malee rakkina amantii hin qabnu. Warra amantii Oromoo tana adda qoodu jira, warra kutaan adda qoodu jira, gandaan adda qoodu jira, warra ajandaa isaanii kanumaatu jira. Akka Oromoon hin tokkoomneef waa hedduu yaalu. Kuni hin milkoonne hin milkaa'usi. Amma fakkeenyaaf dhiyoo tanaa waan miidiyaa karaa deemaa jiru namoonni agartanii namticha isaatu hin beeyne waan ifiitu hin beeyne Oromoo fi Oromoo walitti danquudhaaf walitti naquudhaaf ummanni Islaamaa akkana ummanni maalii akkana jee waan biraa qabatee kun ajandaa if dandee hamataa isaa qaba. Isaa fi warri isa interview godhelleen warri dhaleessee Oromoo wal nyaakisuu deemulleen naqanyoota warra biyya jiru sanii wajji garaagarummaa takka qaban. Isaan silaa Oromoo taate inni Oromoo keessa jiraate. Oromoo jidduu daba yaadanii sa'aan yeroo amma nuti jiru tun yeroo gabbuunee waa'ee amantii, waa'ee kutaa, waa'ee naannoo haasofnu miti. Bifa tokkoon tokkoomnee, bifa kamiin tokkoomnee, wal jala deemnee, adawwii teenyallee cabsine, diina keenya cabsine jennee yeroo walitti qindoonnu malee yeroo diinuma. Diinni yeroo hunda waamuma faallaa tokkummaa yaada. Warri kun warra faallaa tokkummaa deemu hin milkoonne, hin milkaa'usi. Ammoo wannin akka nama tokkotti illee dhaammadhu yaadni kun yaada feesbuukii kanarraa mataa nama naannessaa jiru waan ta'eef warreen isa bira jiran namni kun nama qabaa, nama naannoo isallee qabaa, yoo gadillee deebine nama wajji jiraatu qabaa, yoo dhuguma Oromoo ta'an Oromummaa isaatuun baanu namni isa beeku wajji jiraatu yoo Oromoo kataa taate namticha kan nurraa dhaabu. Namtichi kun isaa fi warri isa dhaleessalleen nurraa dhaabbachuu qaban yeroo tan Oromoo keessa waan akkanaa ofuun qabanii tokkummaa Oromootiif gaariin ta'uu tokkummaa Oromoo diigaa waan tokkummaa Oromoo diiguu kana humna takka irratti bobbaanee dhaabsisuu qabnaan jaa. Ammoo Oromoon biyya keessa jirtu hamilee hin cabinaa jajjabaadhaa qabsoon teenya yeroo ammaa tana bikka jirtu isiniifis ifa nuufis ifa. Rakkinni irraan tana jala jirtu kun ni dabraa jajjabaadhaa tokkummaa keessan cimsaa qeeruu fi qarreen nuti waan if qabne qabnaa waan gumaachinu qabnaa. Isi warri biyyaa lubbuu gumaachitan lubbuu keessa deebiin qabne lubbuu qaalii gumaachitan gumaachaa turtanis ammallee qabsoo teessaniif gumaachaa waa takka fuuldura keenya ifaa jajjabaadhaan isiniin jaa kanuma dhaamsa fayyadamaa. Ayyee galatoomii adde bohaarsituu akkuma jettan uummanni Oromoo gaafa tokkoomee irree tokkoon walii galee ka'e
namuu fuuldura dhaabbachuu akka hin danda'amne beekamaadha. Diinnis kana waan beekuuf uummata keenya addaan qooduudhaaf yeroo adda addaa ajandaa adda addaa bocee karaa namoota ergamtoota isaa dabarsaa jira. Kanaaf OMN's irra deebi'ee uummata keenya kan dhaamu ajandaa diinni bocee namoota bitamtootatti kennee uummata Oromoo adda bittinneessuuf oofu kana gurra osoo hin kennin tokkummaadhaan ol cinaa dhaabbannee diina waloo keenyaa kan ta'e diina sirna bittaa naftanyaa yookiin immoo zamachaa Minilik jedhanii kan oofaa jiran kan ofirraa akka dhaabnu abdii guddaan qaba. Asuma qaamsa dabarsinaa mee egaa kaayyoon marii keenyaas milkaa'ina waltajjii tumsa waraana bilisummaa Oromoo fi hiriira qopheessan irratti ture. Haa ta'u garuu haalli biyyi keenya keessa jirru baay'ee yaaddessaa waan ta'eef dhimma biyyaarra haasawaan murteessaa waan ta'eef qabxiilee adda addaa kaafnee mari'ataa turreerra. Egaa marii keenya gara goolabuutti deemna. Dhumarratti daqiiqaa muraasa keessatti waan hafi jettan dhaamsa keessaa tokkummaa uummata Oromoo dhaabuudhaaf dhaamsa qabaattan daqiiqaa muraasa isinii kennaa. Obbo Guttaa kan jalqaba. Fayyaataa wanti an jechuu barbaadu tokkummaa wanni jedhamu kuni hojiin waan dandeenyu hojjennee yoo agarsiifne namoonni waan quunnamsaa waan faallaa haasaanii dalagaa yoo bira dabarte agartee bakka hin qaban tokkoffaa bakka dhoorgachuu dandeetta jalaa dhagahuu miti hojiitti xiyyeeffannee kaawoo qabnu san kaawoo keenna bakka hin gahuuf halkanii guyyaa hojjechuu. Uummanni Oromoo qabeekuu qabu erga gaafa qabsoo jalqabeetii Oromoon yaadaan mo'ateera. Impaayera san keessatti hanqi Oromoon qabu dirree waan jiruuf karaa nagaa gaaddisa ta'anii gattaanii osoo haasaanii dhugaan Oromoo dirree jirti. Warri hidhatee sibiila harkaa qabu humna qabu gattaa'ee haasa'uun fedhu bara baraan humna dhabuu keenyarraa akka ka'e qabsoo agartee uummanni dhiigaan fidellee nu harkaa fashalaa jechuudha. Karaan nu baasu humna jabeeffachuu mirga qe'ee keetissuu ka dandeettu waan yaaddesanuu fiixaan baasuu ka dandeettu dura yoo ofii tika qabaatte. Bara darbe kan amma siyaasaan Oromoo 91 achi duras bara Haile Sillaasee kuufet seenaa irraa yoo dhageenyu Oromoon haalli isaa dirree jira. Karaa nagaatiin Oromoo hin danda'an. Karaa nagaatiin waan hin dandeenyeef akka hiree ta'ee meeshaa harkaa qabanii mootummaa waan damee nagaa tikaa poolisa waan harkaa qabaniif kana ajajanii hayyoota Oromoo fixaa turanii ammallee sanumatti jiran. Haguma har'aattu waan amma waggaa 3 kana ta'e hin argina. Ija Oromoo, artistoota Oromoo jajjaboo, hayyoota Oromoo humnaan reebanii ajjeesaa cafaqaa jiranii jechuudha. Kanarra aanuu ka dandeenyu humna amma ala jiru. Humna Oromiyaa ittisuuf, Oromiyaatti iggitii godhuuf, uummata Oromootiif jedhee ala jiru kanarratti ciccinee hojjennee akka isaan jabaatanii naannoo san abbooman. Karaa hundaanuu hidhannee tumsuun dirqamaa kanarratti jabaachuu qabnaa jedha Fayyaataa. Ayyee obbo Guttaa baay'ee galatoomaa ulfaadhaa. Obbo Gaaddisaanis dhumarratti yaada qabaattan. Dhaamsi ani qabu Oromoon amma maal taanee jedhee of gaafachuu irra jira. Maal taanee gaafan jedhu ammallee sirna Minilik irratti xiyyeeffachuun baay'ee barbaachisaadha. Kan biyya jeeqaa jirutu isa lammaffaa gaaffiin Oromoo hamma hin deebinetti biyyattii sun akka biyya hin taane dhugeeffachuun barbaachisaadha. Sirna Minilik gaafan jedhu Teediroos gurbaan jedhamu Xuqursaa'u jedhee waa'ee sirbee fi addunyaan Oromoon addunyaarra jiru hundi jedhee fincilee cufaa qaama Oromoo pirootestii keessaayyuu waan guddaa kan galmeessu tokko isa kan ture. Namni kun irratti leellisamuu hin qabu. Har'a gaafa zamachaa Minilik birge የአባቶቻችንን ታሪክ እናስመልሳለን ጋፋ ሳን ጀዳኒ ኦሮሞን ታየ ለገፈቹን ሰረጅራ አግማ ፈደ ረሳሳ መጣኬ ሳሬ በነኩማ ካሳይ ጨመዳ ጀዲ ሀጫሉ ከነጀሰ ሀጫሉን ከንዶ ይበር ሰበባ Minilik ዳዲ ገላን ከንዶ ይበር ዋይ Minilik ረቲ ዋስርቤ ዳዲ ገላን አጀፋሙፊ ሰከንዲ ኦዶን ጋይኒ
አንድ የሚኒሊክ ጠላት የእጁን አግኝቷል ጀለን ዳዲ ገላና ጀሰን ኦሮሞን bakkee kanatti gaafachuu qaba jechuudha tokko kan inni gara biraa egaa Hacaaluun du'e asii Hacaaluun akkuma yeroo Hacaaluun du'e sana Oromoo fincilee uf laaluuf keessatti deebi'ee tasgabbaa'uu baateetti fi yoona qabsoon Oromootiyyuu gara tokkotti hincaa ture akka sanatti odootti fufne har'a amma guyyaadhaatti mana hidhaatitti dararamaa jiran kun mana hidhaatti baafamanii qalaman kun Oromoo addabaabaayidhaan marsanii ajjeesan kun sila hamma tokko hin irraa hambifannaa ture. Oromoon biyya alaa kana jiru, Oromoon diiyaaspooraa jiru. Bara mootummaan addunyaa mootummaa kana dura dhaabbachaa jiru kana balbala mootummaa addunyaa mootummaalee addunyaa biyya jiru hundatti hiriira mormiitiin cinquutu sarra jiraata. Keessumaa hidhamtoonni keenya riskii keessa jiru yeroo ammaa kana. Keessumaa hidhamtoonni keenya warra biyya alaa kanaa bari Jawaaran ajjeesa jedhee dhaadachaa beetu lammummaa biyya Ameerikaa qabaachaa har'a kilaashii qabatee biyya keessa deemaa jira. Hamma mana hidhaatti illee akkatti deeman himamaa jira jechuudha. Kanaaf Oromoon riskii achi nutti as deemu kana hubatee waan gochuun isarra jiraatu dachaa gochuun akka isarra jiruun asuma achi dhaammata. Inni gara biraa waan ammaa tokkummaa maaloo jedhame kana jechuudha. Laala namoota harcaatu bara Oromoo diiguudhaaf hidhatanii ka'an kanarraa gurra itti kennuu namarra hin jiraatu. Maaliif rakkoo achi jiru sanarra waan hin caanne. Inni amantiin koo tuqamee inni gandaatis gandi koo tuqamee jedhee isa kana herreguun isarra hin jiraatu. Maaliif kan walitti nu hidhutu kan sana caalu kan biraa waan jiruuf jechuudha. Yoo warra kana gurra kennuufi baanne yoo warra kana bakka kennuufi baanne isaan iyyuu ofii nu cumamu. Erguyyuu ga'uyyuu hin danda'an. Inni gara biraa hayyoota Oromoo biyya alaa kana jirtan. Ammallee dadhabinni guddaan jiru. Karaa hayyoota Oromoo biyya alaa kana jirtaniin waan baay'ee gadi ba'aa argaa jiru. Mana keessatti gola keessatti akka haasa'amu dhagaa jiru. Garuu gadi ba'amee ifatti mul'atamee tarkaanfiin fudhatamee kara kanaan deeggarsi kara mootummaa addunyaa kana Oromoodhaaf godhamaa jiru sagaleen Oromoo ol ka'ee dubbatamaa jiru baay'een jiru. Amma dhiibbatanii dhaqanii gaazexeessitoonni hamma dirree waraanatti dhaqanii waraana bilisummaa Oromoo dhaqanii gabaasaa turanii Faransaay irraa Aljazeeraan yeroo adda addaatti gochaa jiranii inni kuni kara keenyarraan irra caala darbee deemu sirriidha. Waajjira warra biyya jirru kuni akka ijaarsatti keessumaa warri ijaaramni baay'atu himamaa jira garuu ijaaramni himamu kuni aktiivli yeroo hojjetu argaa hin jirru hir'ina qabna isa kanallee fooyyessinee itti abobbaanu. Inni gara biraa ufaa kenninuudha inni guddaan anorii kennu horiyaa kennu yeroo itti kennin yeroo qabnu keessa laala parsantii 15 yoo kenne Oromoon qabeenya argaturraa minda argaturraa yoo parsantii 5 kenne dhugaa dubbachuudhaaf yeroo gabaabaatti keessatti ifa ba'an. Kanumaan jedha yeroodhaaf galatooma ulfaadha. Galatooma gaaddisaan adde bohaarsituu dubaratti deekaa tokko lama keessatti dhaamsa dabarsitu yoo inni si hafee jiraate yoo jiraachuu baate waltajjii keenya goolabuu dandeenya. Silaa waan sabaa dubbatanii quufamtu dhaawatumaan waan keessa keenya jiruutu dhaawatan burqaa. Gabaabsitu waan inni dubbachuuf fedhu dhaamsuma obbo Gaaddisaan dhaamirratti ani kan waa jechuun fedhu hayyoota biyya alaa jiru. Warra hayyoota Oromoon hayyuu qabdii beekaa qabdii warri hayyoota ifiin jiru kun gabbahee garaa keessatti haasoo miti akkuma inni jeessan. Yeroo tanaa yeroo takkaa sagaleen Oromoodhaa ummata adii ummata faranjii biratti dhagahamtee bakka argattee hin beektu akka yeroo ammaa kanatti. Gaafa silaa addunyaa ol nufuutu akkuma inni jee nuti jala hafaa jirra. Warri silaa wayii beeynajuu hayyoonni profeesaroonni warri jiru kun gabbahee ifii wal nyaachuu miti deeraa keessatti. Ifii ammoo wanni kun yoo dhugumaan Oromoo tanaaf kadhimman taate dhugumaa wanni isaan dadhabaniif wanni bara meeqa guutuu dadhabaniif laffaniiftu yoo dhugumaan saba kana gabrummaa jalaa baasuuf taate wanni kun waan walooti waan gamtaati waan keenya huncufu waan keeti waan kiyya. Kanaafuu wanni isaa wal qoxxisanii hun achii waan biraa uumee hun achiin gurbii dhibba uumanii dara keessa yaaniin jirtu. Gabbahanii waliin naqamanii tokkummaan jennu kana yoo nuti warri biyya mirga guutuu qabdu jirra.
وليد وفني ولين تبني خان إفسرس خان دكون قال قبضنا وليد تبني ورسرس ودندينا يو أمو نمو جاري جاري خرما دادا هما ده جارين جاروتون فودورا خينيا فمادا جاري مورا خسر جارمتو gurri abba fala gana ala jiraru ma dagama enyu waji jira enyu mari tola ni dagamti ifa jirti please oromo tan imburjaji sina gabba ha tokkota hati wan oromo tokkons wan fudura khenya bu'an qabu dan ta mata khasini bu'a khasan irran fadda bu'a sabati chala kanafu fedi saba dursa fedi tesundura saba khana mata walitti gida akuma mata walkiru da mirolti hina jansani ti hayoni خنافو أورمو تنا ورا وابه وابرتي خبيلا جل خناتو توكم اللي توكمسا خنوما ديجس أكندين أكجباتني بكتك متا وليتك أبدن ديرا خيسا خبقوا والجارو متي والجارو سي جنداتي فقطة خنانو كنكون جارو نجسو وليجل أورمو بكتكتي جبها وان تكجا وان تكجودا سجلة أمة خنيتا سجلة هاتانو في gargaars waraana bisuma oromoo bakka cufattu kanum kadhaammannu bira haadhaabbannu guyya guyyaan eebbisanii baasaa jiran waraanni itti deemu kana baajenni isaaniif gahuu dadhaburraa kan yeroo ofirraa dhaabanilleen ni mala yeroo ofirraa dhaabulleedhaaf kanaafuu gabrummaa dheeressuudha kun kanaafuu uummanni oromoodhaa gumaacha keessan itti fufa gumaacha jirtan jiraachisaa turta waraana keessan kana bira dhaabbadhaa نام سقيا خامايي قالتو مالفادا ناجرادان سينجا gaariidha yaada bareedaa nuuf kennitanii nutis akka hojii misiitti dhaamsi dabarfachuu barbaannu yeroo ammaa uummata Oromoo irratti diinni waraana guddaa labsee jira. Keessaayyuu namoonni lammummaa biyya alaa qaban kan Ameerikaa, kan Ingiliiz, kan biyya adda addaa qaban gara biyya keessaa galanii isaan paaspoortii lama qabatanii lammii keenya kan biyyaa irratti diina rabsaa jiran waraana labsaa jiran kana hayyoonni Oromoo biyya alaa jiran biyya namoonni kun keessaa dhufanitti deemanii akka mootummaa isaaniitti gabaasanii seeraan akka gaafataman akka godhan hojii isinis asumaan dhaamsa dabarsaa isinis yeroo keessan aarsaa gootanii waa'ee dhimma biyya keenyaa irratti waa'ee uummanni keenya irra jiru irratti akkasumas tumsa waraana bilisummaa Oromootiif taasiftan ilaalchistee marii waliin taasiftaniif galatoomaa ulfaadhaa isinii jennaa horaa bulaa. Egaa hordoftoota OGMC qophiin koree tumsa waraana bilisummaa Oromoo biyya Norwee magaalaa Oslo fi naannoo Oslo jiraatu waliin taasifne kana fakkaata. Yeroo biraa sagantaa biraatiin walitti deebina. OGMC'n uummatarraa uummataaf kan dhaabbate miidiyaa uummata bal'aati. Galatoomaa.